Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu nagaa fayyaa keessanii akkaataa Shein irraa orderii itti godhatan isin argisiisaa jechuudha. Namni wayii waan na gaafatee fi amma Shein jettanii akkasitti barreessitanii daawunloodii godhattu jechuudha. Appliikeeshinii Shein egaa open jennee as nu fidaa jechuudha. Maaliif amma daawunloodii godhee jechuudha. So ni dhuftuu jechuudha. Maqaa keessan ni bantu. Fakkeenyaaf waan barbaaddan asirraa amma waan fedhii keessanii waan tokko yoo orderii godhattan maal waanuma barbaadda wayii fakkeenyaaf isa kana barbaadaa jennu kophee kana so ani filatuudha qabdu jechuudha. Akkatti eega filattaniin booda kun naaf hin tolle isa kanan filadha. Okay, isa kana filadhee 38 barbaada saayizii kiyya post godhaa jechuudha. Achitti mana kiyya bira jechuudha. Ammas keessallee bahee mee waan biraa jechuudha. Mee direesii keessaa seennu. Okay, egaa sarchii goonee akkana dhufee jira jechuudha. Qamisii jechuudha. Mee mana qamisii jirra. So mee as keessaa ni filattu jechuudha. Isin haga dhumaatitti baay'eedha waan ta'eef yoo barbaaddan immoo as keessaa baatanii loongii yaani isa dheeraa paartii ka bilaak waan barbaadan jechuudha. Diimaa bifa barbaadaniin jechuudha. Inni isin tarreessaa jira waan ta'eef ilaala amma kinoo diimaa bichaa yoo jedheen seenee reed as na fidaa jechuudha. So as keessaa waan hajareessanii waan feetan ni filattu. Erga kana filattaniin booda duubatti deebinaa jechuudha. Fakkeenyaaf isa kana yoo tuqxan jechuudha. Kaatagoorii kana yoo tuqxan inni ofii isaatii isin filachiisa jechuudha. As keessa uffatoota barbaadan jechuudha. Fakkeenyaaf uffata daa'imaa barbaaddanii, boorsaa barbaaddanii, gurdii barbaaddanii haala kanaan tuqxu jechuudha. Kun hunduu ka dubartoota jechuudha. For women just for you yoo jettanis asiin ni jira. Shein jechuun kan mataa isaa danda'e uffata faashin adda addaa jechuudha. Direesii as yoo seentan uffata direesii qamisii bichaadha. Leeguchi yoo barbaadan uffata surree jechuudha. Jiinsii yoo barbaadan shoes, bag, aksis, geexii wantoota adda addaa jechuudha. So asiin seentanii haala kanaan waan barbaadan filatuu ni dandeessu jechuudha. Mee fakkeenyaaf aksisii keessa waan wayii barbaada. Aksisii keessa fakkeenyaaf maal isin naa jedhu maaskii barbaadee tureyyuu mee sheelaa kana tuqaa jechuudha. Hijaaba. So hijaaba barbaadeen jira. Mee hijaaba as keessa ka hijaaba kana haa filadhu waan hin kana barbaaduuf jechuudha. So hijaaba biraan ni dhufna. Hijaaba kana mee hin barbaada. Kararima kana barbaada jechuudha. Kinoo 3 godhadhee jira jechuudha. Amma Shein uffanni isaa baay'ee jechuun baay'ee das nama jedha. Gatiin isaallee yaa guddillee ta'u. Amma maaskii kana barbaadeen jira. Mee maaskii kana kararii adilleen kararii baay'een jira jechuudha. Piink karariin jira. Mee kararii adiin hin barbaade. Okay, hiisii tana fudhadhe jechuudha. As keessallee kararii biraa itti dabaluun barbaade. Kararii kana fudhadheen jira. So ani waan kararii kana barbaaduu fi isin waan fedhii keessanii filatuu ni dandeessu. Isa kanas ni barbaade gara 3 fudhatuufi jechuudha. So amma firee 6 ta'ee jira waan orderii godhe jechuudha. Maaskii fayyadamuu irra kana miiccitee waan itti fayyadamtuuf so filattanii kana jechuudha. Keessattuu kara biyyaa yoo galtan jechuudha. Maaskii yeroo hunda bituu waan hin dandeenyeef isa kana osoo fayyadamtanii baay'ee gaariidha. So isa kana orderii godheetiin jira jechuudha. Mee amma eessaa dhufuu mee maal barbaadaa isiniin haa jedhu. So mee walumaa galatti isa kana filadheen jira. Mee inni kun tsagurmaajadha jechuudha. Tsagurmaajaa jechuun firee meeqa akka ta'e bicha beekuu baadhus. Baay'ee wanta kana ijoollee xalabeetiin jira jechuudha. Garuu isuma dhugaa akkanuma jechuudha. Qabsiisan kuni jechuudha. Jalqaba isaa akkana hin mammaramaa jechuudha. Sibiila wayiitu keessa jira. So dasna jedhee jira jechuudha. Shein baay'ee jaaladhaani. Suuqiiwwan onlaayinii keessa Shein uffataaf baay'ee namatti tolti.
gatillee madaalawaadha. So mee isa kanan barbaadaanii. Okay. Amma ni dhufnaa jechuudha. Amma meeshaawwan keenya ka fudhanne san bira dhufne jechuudha. Amma sign up jedhaa jira. Sign up goona jechuudha. Sign up as jira. Amma sign up goona jechuudha. Sign up fakkeenyaaf googilii karaa googilii keetiin banatu barbaadde moo karaa feesbuukiitiin jedha. Ka isinii qallalu jechuudha. Imeelii bilbila keessa qabdan karaa googiliitiin yoo seentanillee isinii salphata. Karaa feesbuukillee yoo seentan isinii salphata jechuudha. So anamma karaa googilii yuutuubii kiyyaa seenuu waan hin barbaadiniif sukuriitiif jecha karaa feesbuukii kiyyaa seenaa jechuudha. Karaa feesbuukii kiyyaa kana lammiif feesbuukii kiyyaa fidee jira jechuudha. So egaa akkana jedheen booda naa fidaa jechuudha. So enter email jedha laal argitanii amma imeelii galchi jedhaa jira. An amma imeelii isaa hin beeku yoo imeelii jechuun karaa ittiin duubatti deebi'ee karaa googilii kiyyaatiin seenaa jechuudha. Maaliif jennaan waan hin beekneef jechuudha. Na gaafata jechuudha. Amma karaa googil akkaawuntiitiin seene jechuudha. Imeeliin feesbuukii kiyyaas keessa hin jiru. So innu kinoo naa fidee jira jechuudha. Akkaawuntii kiyya yoo argaa jirtan kaboo sabboontuu ka jedhu kana googiliin kiyya jechuudha. Googil imeeliin kiyya jechuudha. Yoo barbaadde immoo another email jedhaa jira. Another imeelii itti naqattu jechuudha yoo barbaaddan. Mee amma ni yaala jechuudha. Imeeliin biraa yoo keessa jiraate paaspoortii isaa waan hin beekneef jecha. Argite create new jedhaa jira. Create account new jedhaa jira. Anamma kana hundaa waan hin barbaanneef duubatti deebi'ee isuma kanaan hin banaa jechuudha. Kama sabboontuu kana maaliif isa bichaa waan hin beekuuf. Argite already waan keessa jiruuf raayitii naaf kennee jira jechuudha. Register godhee jira jechuudha. Amma imeeliin Shein kun karaa imeelii kiyyaatiin naa dhufaa jechuudha. So amma orderii goonaa jechuudha. Egaa kana gooneen booda shopping address jedhaa jira. First name, last name, mobile number jedha. So akkuma argaa jirtan dhufee jira jechuudha meseejiin. So amma isa si fidee jira. Kinoo amma as si fidee jira jechuudha. Maqaa kee first name maqaa kee jalqabaa jechuudha. Itti guuttaa maqaa abbaa keetii waan barbaadde itti guutuu ni dandeessa jechuudha. Ammallee maqaa abbaa keetii jechuudha. Dhumarratti yookiin maqaa kan kee deebistee itti guuttaa. Inni jechuun hirgixanyaa ta'uu fi wanni kana hunda si gaafatuuf jechuudha. Language English. Okay, number guuttaa. Okay, maaltu rakkoo fide? Full name in English jedhaa jira. Full name maqaa kan kee fi maqaa abbaa keetii walitti aansitee barreessitaa jechuudha. Okay. Leila. Haala kanaan erga barreessitee amma sitti yoo qabaatte lakkoofsa 2 godhuu ni dandeessa. Yoo hin qabaatne immoo lakkoofsuma gubbaa barreessitee jala gad dhuftee barreessuu ni dandeessa jechuudha. Maybe yeroo dhufanii si bilbilanitti lakkoofsa 2 isaan barbaachiseef tokko yoo dide tokkoon siif bilbiluuf jecha jechuudha gizee direeveriin dhufetti. Okay. 69 36 8 9 digit jedhaa asitti digiitii 9 0 fuulduraatti barreessita. So erga kana gootee start straight jechuun iddoo villaa ta'ee waanuma ta'e itti guuttaa. Villaa lakkoofsa mana keetii jechuudha. Dress bil huznaa ani bootan ani jiru huznaadha. Huznaa jira jechuudha. So amma laayinii lammaffaa bil jiruushi biljiruushi huznaa biljiruushi jiraadha jechuudha ani.
naannoon ani jiru jechuudha. So amma innuu manxaqatil baahaa sii kaa'ee jira. Please kuni maal akka ta'e naan galle your ID jedha. ID rakkoon qabu. ID guutuullee baattu jechuudha. So amma finnee jira na fakkaate national ID number. ID jechuun hiqaamaa keetii dura hin qabu tureyyuu amma waan fideef I don't know ani hin beeku. Save godhattaa jechuudha. Bakka lakkoofsa kanatti dogongora isaa I don't know maaliif akka didu hin beeku. Mee lakkoofsa lammataa jechuudha. Maybe lakkoofsa kana yeroo baay'ee waan ittiin banuuf na dida na fakkaate yeroo bilbila kaan irratti illee lakkoofsa kanaan bane saniif na fakkaate ka diduuf jechuudha sababa isaan barre. Sorry. No. Haala kanaan amma save ta'ee jira jechuudha. Already argaa jirta. Amma maal fidee jira? Wanni ani xalabe riyaala 147 kaashii barbaadamu karaa kreditii kaarditiin barbaadda karaa transferii karaa peepalaa baay'eedha jechuudha. Waan barbaaddan ati kafaluu ni dandeessa. Wanti nan orderii godhes dhufee as dhufee jira jechuudha. So karaa baankitiin yoo kafaltillee waan direevarii hin kafaltu jechuudha. Parsantii 5 qabda. Karaa kaash direevariitiin immoo haga inni gaafatu ilaalaa jechuudha. Argitanii jirtu dura meeqa ture ilaalaa yoo amma irraa kaasnu karaa kanatti yoo deebisnu karaa kaardiitti yoo deebisnu 139 jechuudha. Karaa kaash direevariititti immoo baay'ee jechuudha. Overiidha. So birrii gara 40 gaafata jechuudha. So amma maal goona? Please orderii tuinaa jechuudha. Please bakka orderii godhi jedhaa jira. Waa torba xalabnee jirra. Amma orderii goonaa jechuudha walumaa galatti. So haala kanaanii jechuudha. Orderii goonee jirra jechuudha. Koodii si gaafata jechuudha. Amma koodii si dhufa. Koodiin si dhufu sunis kinoo koodiin seenee jira. Koodii kanatti galchitaa jechuudha. Koodii gubbarraa argaa jirta jedheen abdii qaba. Isa kinoo isa kanas si dhufe jechuudha. 08 noome ni akkam jedheeyyu 86 18 jechuudha. Koodii kana koodii kiyya amma qabe kana ittiin fayyadamuu ni dandeessu jechuudha. Maaliif parsantii wayii irraa isinii bu'aa jechuudha. Already click in godhee jira. Kinoo orderiin dhufee as gahee jira jechuudha. So already orderii godhee jira. Amma karaa duubatii yoo deebitan karaa imeelii keenyatiin isinii erga jechuudha guyyaa itti dhufu. Maallaqni birrii 169.50 guyyaan inni itti dhufu about your driver time bara 2021 ji'a 9ffaa guyyaa 30 akkas dhufaa jechuudha. Maaliif bootan ani jiru baay'ee fagoo waan ta'eef so kanaaf jechuudha. Wanni ani xalabillee koodiin isaa 999088 jechuudha. Altaawon kanaan dhufaa jechuudha. So manxiqatil baahaa kana jechuudha. Haaluma salphaan haala kanaan orderii godhatu ni dandeessu jechuudha. Verified ta'ee jira. So isa kana jechuudha. Guyyaa meeqan booda dhufa jechuudha. Guyyaa 30 harri guyyaa 16 harra jirra. Guyyaa 30tti ni dhufa jechuudha. Guyyaa meeqan booda jechuudha. Guyyaa yaa torbee lamaan booda jechuudha walumaa galatti. So isiniif gala jedheetiin abdii qabaa. So haga tokko narraa hubattan jedhee abdiin qabaa. Yoo waan si dhibillee jiraate namni na gaafate sun karaa meseejitiin na gaafatu ni dandeessa karaa komantiitiin. So salphaadha. YouTube kee kana immoo subscribe godhaa, share godhaa, faffacaasaa waliin gahaa na bira dhaabbadhan isiniin jedhaa. Baay'ee galatoomaa Oromootiyya.